السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجالة تون هردتون برسارو ما الحمد لله نقول نجاني في كان جال الله كبجادا بكير تمرس ناقو. إكاد أوتوتن كيا برم سراك نكيسة توانا اسم برسيسو حالا واتسابي كيسن اسم ملي نمن برودا اسني ولي فايدمو تجراتو بيكو دندسنا اسم برسيس. إكاد أوتوتن كيا غافين كن يروبا ينا ترفا واتسابي كن هاكي تي واتسابي كن نموان نما ولي إرجنو أرجو تجرانو تهمو تجراكنو maal walii akka ergunillee nutti himaa jiran sodaachisaa jira haala kamiin biyya waasaabii keenya namni biroodhaan waliin fayyadamutti jiraatuu fi yookiin ammoo koomatti fayyadamuu jiraatu haala kamiin biyyannaa jettanii namoonni nagaafatan baay'eetu jechuudha. Kanaafuu warraan tan haala waasaabii keessan dhibbaan dhibbatti shakki tokko malee cheekii gootanii waasaabii keessan cinqi tokko malee qalbii tokkoon fayyadamuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoota keenya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan baga nagaa nuftan jecha YouTube channel keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhuudhaan achi booda all kajettu irratti qochuun dagatinadha. Akkasuma barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya irra seenuudhaan viidiyoo baay'eetu jira waan isin deebi'ee barachuu dandeessanii waan gaaffii isinitti ta'e immoo komentii jalatti nu barreessadha. Barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha. Egaa gamanumaan gama barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo fayyadaman faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa waatsaapbii keessa namni biroodhaa isin waliin fayyadamuu jiraatu haalli itti beekuu dandeessan waatsaapbii keessan irra galtanii yeroo haala kanaan waatsaapbii keessan irra galtan jechuudha. Asirratti tuqaa asiin irratti kilikni gootanii achi booda link device ka jiru kanarratti kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha isinii galee yeroo haala kanaan isinii fide jechuudha. Yoo namni biroodhaa isinii waliin fayyadamutti jiraate as gaditti fakkii kiroomiitti isiniif kaa'ee jechuudha. Yoo jawwaalaan namni biroodhaa isinii waliin fayyadamutti jiraates yoo kompiitaraan ammoo namni biroodhaa seenee isinii waliin fayyadamutti jiraates jechuudha isinii galee. Yoo immoo namni tokkolleen isinii waliin fayyadamutti hin jiraatin jechuudha. Haaluma amma kiyya asirratti naa baase kana isiniif baase jechuudha isinii galee waan tokko as jalatti isiniif hin baasu. Yoo garuu haala kiyya kun naa baase isiniif hin baasin yoo as gaditti waan adda addaa isiniif fide jechuudha. Maanaatu waatsaapbii keessan namni biroodhaa isinii waliin fayyadamutti jira jechuudha isinii galee. Haala kanaan waasaabii keessatti salphumatti cheekii gochuu dandeessanii yoo namni biroodhaan immoo keessa hin jiraanne haaluma kiyyanaa fide kana isinii fide jechuudha. As gaditti waan tokko hin fidu jechuudha isinii galee. Link device ka jiru kana gaditti waan tokko hin fidu jechuudha. Garuu namni yoo kee jiraate akkuma isiniin jedhe fakkii kiroomiitti isinii fide jechuudha. Isinii galee. Fakkii kiroomiitti isinii fide jechuudha isinii galee. Kiyyama namni waan keessa hin jirreefu naa fiduu hin danda'u isinitti agarsiisuu illee hin danda'u jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barumsa kiyya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa yoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.